Raajii masarat gurbaa tokko kadhateeti iddanni kadhate immoo mucaan oksijiiniidhaan fayyadamanatti fakkaate oksijiinii isaa buqqifnaan innasuma mucaan boqatee jedhanii amma raajii masarat yaa namni karaa seeraas karaadhuma danda'uun gaafachaa jira komataatuma jira komiin cimaa jira maaliif komattan jedhamu namni komatus isaanis dhugaa qabu namni dhugaa qabu maaliif akkana ittan jechuun danda'amu mucaan garuu nama marara mucaa keessummaadha biyya alaatii dhufee jaalallee isaa bira dhufee yookiin immoo fuudhuufis hin ta'a walakkaatti gaa dhukkubnaan mucayyuun fuutee achi deemte natti fakkaata isheen riyaasa innaa oksijiinii kana fayyadamtu gadhisii buqqisi jennaan egaa fayyite jennaan I think mucaan buqqiseera ofirraa dammoo kanuma gochuudha waldaa keessatti akkanuma godhu innaa ka'uu gaa mucaan hin boqate masarati sababii kanarratti na miidiyaa amsaarratti na dubbatan waldaa isaa dhaqeen beekus alaalumatti hin beeka inna dubbatu dhagayeera baay'ee kan inni dubbate keessaa kan hin fudhadhees hin jira kan hin fudhannees hin jira especially baga manaamin jedhe akkanatti akka daa'imaa akka dargaggeessaa akkanatti dubbachuunsa inni tagabii miti feeris miti natti fakkaata sarraa isin eeggamu eenyuraan akkana jechuu danda'a nama ilmoon jalaa du'e akkamitti akkana jettaan abbaa mucaa kanaatiin haadha mucaa kanaatiin akkamitti jedhama egaa maal sinti fakkaata amma tajaajiltoonni waldaa keessa jiran kuni ofii isaaniiti isaan high climax keessa jiru waaqattaananii biyya kana keessatti kan jiru nu jedhanii yaadaniifu namni isaan gorsuu hin danda'u namni tisiqees isaan gorsuu hin danda'u isaan man of godidha namni man of god of jedhee fuule immoo egaa eenyutu tisiqee isa gorsuu danda'a by the way ijoollee baay'ee tajaajiltuu waldaa keessa jiran argee dubbisee nan beekan hundumtuu of tuultee bakka of hin beektu yaa iyyummaadhum keessaa si jaadhufaniifu mirgas carraas baay'ee argataa jaajiraniifu namni keenyas immoo jala deemee waan baay'ee jaagodhaa jiruufu jarri kun dogoggorii isaanii akkatti ilaalan yeroo dhumayyuu hin qaban obboloota koo haa ta'u malee ani masarati kan waldaa masarat sana keessatti garuu yaa obboloota koo kana bichaa miti kan jiru wanti baay'een jira namni fayyan jiru waldaa sana keessatti namni du'aa qophaa'ee jiru du'a keessaa waaqayyoon baaseen jiru namni dhibabaan fayyan jiru inuma jira waaqayyoo waldaa sanatti hojjeta waan baay'ee hojjeta ijoollee baay'ee biyya kana keessatti kan jirtu suusidhaan kan hidhamanii jiran rakkina baay'ee keessa kan jiran waldaa sana dhaqanii waldaa araaraa sana dhaqanii kan fayyan kan waaqayyootti deebi'an karaa nagaa deemu kan calqaban ummata isaanii biyya isaanii beetasaba isaanii seeraan tajaajiluu kan calqaban namoota baay'eetu jira garuu tajaajila keessatti dogoggoriin akkanaan dhabamu innaa dhugaadha jechuu kooti namni hin fayya amma barannaa waldaa keessatti namni kadhatu የሚያሾፉ ሰዎች አሉ እንደስ አካሲሚት namni hin fayya jaamaan hin bana hidhaan hin hiikama kan cabeen fayya lafeen cabe walitti sirrateen fayya baay'eetu jira waaqayyoon hojjeta rasuun waaqayyoon hojjeta dogoggora mucaa kana biratti gurbaa kana biratti ta'ee jettanii amana keessan waaqayyo irratti kan tamantan amantii keessan hin balleessina warri teessee inaafaa qabus jibbaanis waldaa makane protestantii kana wajjin rakkinas kan qabanis isaan interest conflict qabanis gamaaf gama dhaatee wala baarushi wala baar bare Yesuus Kiristoos afara jiruyyuu namni akkasuma godhaa jira garuu masarat officially bayet dhiifama gaafachuun sarra jiraayu namoota sana waaqayyoon akka sammuu isaanii gargaaru isaanii kadhachuu tura jira afaan jallachuun isarra hin jiru egaa isin namoonni namicha kana obboleessa keenya kana bira naannoo isaatti jirtani itti muusinirra jira gorsuun sinirra jira nama maraate wajjin hin maraatina nama afaan jallate wajjin afaan hin jallatina waaqayyoon hin hojjeta dhugaadha garuu dogoggoriin immoo namatu tajaajila ilmoo namatu tajaajila keenya keessatti dogoggoriin hin dhalata dogoggoriin karaa baay'eedha amma karaa mucaa du'e kana jennee inni akkana jaateef waan ta'e jennee just maxaafa ta'uu baafnee waan dubbannu ta'uu barbaanne waan baay'ee kaasuu hin dandeenye garuu nama du'e irratti waan akkasii jechuun hin danda'amu innaa masalatis laphee keetti deebi'i qalbii keetti deebi'i
be humble person. Waaqayyo si gargaara gara fuulduraatti tajaajila kee keessatti wanti guddaa waaqayyoon godheera inuma argane biyya kee dhufne sin argane waldaa kee hin dhufne malee waldaatti tajaajiltu hin dhufne malee hojii guddaa waaqayyoon akka waldaa keessan irratti hojjetu nu argina እና waaqayyoon hamaarraa si hambisu siisi mucaa sanas warri jalaa boqote warri beeksisa mucaa sanas waaqayyoon waan sammuu keessan gargaaru I'm sorry በጣም baay'ee balaa sin qaqqabe baay'ee nama gaddisiisa isin garuu warri gamaa gama dhaabbattanii abaaraa jirtan dubbii ho'isaa jirtan araara fi gaarii buusu qabbana buusurra waan baay'ee kana haasaa jiraatan isin immoo waaqayyoon qalbii keessanitti sinaa deebisuun jechuu barbaade galatooma. Audio Jungle.